Fayyisako, 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 sikanamiko. Siniin Muhammad kana mana Waaqayyoo keessa kan isin turse akkasin wantoota kana ilaalaa har'a geessan kan isin godhe mee isa kana irratti maal jettu isin? Wanti isin hojjechaa jirtan baay'een isaa sirrii miti mee deebi'aa of ilaalaa. Kanaaf karoorri isin fuulduraatti hojjechuuf yaaddan amma maaltu jira mee? Harrayyuu walitti mee waa baay'een sirra taa'ee yaada. Miiga amma erga lamaan deemuu jalqabdanii adeemsa sana keessatti chaalenjii maal faatu ture? Warrumti amma qoosaa hojjetan illee maal amma faarfannaadhaan qabanii qoosaa kan isaan hojjetaniif maaliif? Tu carraa akkasii argadhee kanan godhaa kanan sirreessaa kanatu akkas ta'a waan jettan qabdu laata? Dhugaa keessa isaanii jiru tokko tonnosin walitti tu dubbatanii gaarii fakkaata. Sochiinti isin faarfannaa irratti gochaa turtan kan durii irraati amma immoo maalirra jira isa jedhu tuqaa xiqqoo nu kaastani. Erga jireenyaaf dammituuti jedhee namni garaan isaanii baay'ee gaddee madaa'e baay'eetu jira. Yeroo sana chaalenjiin amma kanaa ture laata yeroo isin faarfannaa kana faarfattanii. Baduudhaaf carraa maciccimaa qabna turre nu. Tarii waa'ee faarfannaa kaleessaa far'aa kana gidduu garaagarummaan jira jettanii yaaddu? Nama waan ta'eef namni immoo hin dogoggoraa namni immoo irraa kaataa. Bara ammatti abdii biyyi kutatee jiru waldaan kiristaanaa abdii kutatee jirtu keessatti Nuuf yeroo fayyinaatu dhufaa jira guyyaa ulfinaatu dhufaa jira malee yeroo badiisaa miti guyyaa salphinaa miti.